بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتان لقيفتوتك إنك كيريدا. الحمد لله رب العالمين. ربي نجهان أسين نجهه ولين نديب سفارون كيسات جنة إن شاء الله تعالى. أكم بكمو درسي كنا قرتني سينا صحاب دوتاتي سنرى سينا عثمان بن عفان رضي الله عنه إيقالوا بديمنا الركوتات وكفا إنفايت اللي والقد أشير شير اللي ولي قد كيري تنأكا ilmaan muslimaa qooda irraa fudhatan. Nama cufaayyuu waan irraa barannu qabna. Abbaa Bakriitirraallee waan baranne qabna. Umar ibn al-Khattaabirraallee waan baranne qabna. Usmaan ibn Affaanirraallee waan barachuu deemnu qabna insha Allahu ta'ala yoo rabbiin alamaa fedhe. Waan iimaana ittiin eda'atan, waan iimaana ofii kan ittiin haarawonfatan, waan eda'annu qabna insha Allahu ta'ala. Rabbiin warra waan barate keessatti agartanii fahmii argatee milkaahu rabbiin nu haa godhu insha Allahu ta'ala. Sahaabonni nabii rabbii urjiiwwan kunniin cufti isaa agartee rabbiin uumaa keessatti akkuma agartee banii aadam itti uumutti uumee hujii keessatti immootu rabbiin subhaanahu wa ta'ala wal nu dhabsiise duuba. hujii keessatti nun tokko miti waliin fakkaatan, waliin fakkaannu isaanu waliin fakkaatan. Wanni abbaa bakriitii rabbi kenneefi umarii rabbi kenne tokko miti akkuma nabi illeen adda baasee hime jechu. Wanni usmaanii rabbi kenneefi aliyyii rabbi kennellee akkasuma tokko miti. Cufa isaaniitu kennaan rabbiin isaanii kenne ka gargariiti. Kennaa gargarii kanarraa nuti immoo gorsa fudhanna insha Allahu ta'ala. Iimaana isaanii ka adda addaa kanarraa nuti gorsa fudhanna insha Allahu ta'ala. Kanaaf itti dhihaadhaa, itti wal dhiheessaa duuba. Maasha Allah, rabbi isinirraa haa jaalatu. Usmaan ibnu Affaan maqaan isaa akkana jedhama. Usmaan ibnu Affaan radiyallahu anhu. نبين كن مال جد صلوات ربي وسلامه عليه. ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة. سلا أنين كن إن كان فتو قربا ملائكان الراكان فتو الراجل. عجيب. لا لما دبي ساجل كم متو النبي نوفيد صلوات ربي وسلامه عليه. حديث نبي كنتين درسني. نبي محمد وان جد وان عثمان كيست. سلا أنين كان فتو أن سال فتو قربا ملائكان الراسال فتو الراجل. نبين كينا عثمان بن عفان الراني سالفتا، كأبا بكر الران سالفني، كعمر بن الخطاب الراهن سالفني، كعلي بن أبي طالب الراهن سالفني، عثمان بن عفان الرا سالفته. باب إساتي تتروفوا ديمنا إن شاء الله تعالى. مالف الرا سالفته أستون وهميجر كنو. ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة. سلا إن كان فتو قربا ملائكان الرا كان فتو جد نبي عليه الصلاة والسلام. سلا أن إنسان فتو قربا ملائكان الرا سال فتو جد نبي عليه الصلاة والسلام. عثمان ابن عفان المناماتي متي ملائكتو تربين سبحانه وتعالى كبجاء مسنتو. عثمان ابن عفان الرا سال فتا نبي كنا نهمه صلوات ربي وسلامه عليه. الله أكبر. ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة جنبين عليه الصلاة والسلام. سلا أن سالفت قربا ملائكان الرسال فتراجل النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أمر عثمان كيست. عثمان نما ملائكان الرسال فتنا ملافان سهين قدريسا. عثمان نما ملائكان الراكان فت قربا ور جنة تاتي كجنات ديمت. إنه رجل الذي يندر وجوده في كل الأسور والأزمان. الله أكبر. عثمان جتشون نما أرجمان الراجقويا زبنا شوفان كيستو
yeroo cufaan keessattuu nama arjummaan irraa copuu jedhan Usmaan akkamitti dhiiro zabana cufaan keessattuu Usmaan ibnu Affaan radiyallahu anhu wa ardaahu nama arjummaan irraa copuu akka bishaayyoo agartee kaati huccuun bishaan keessa keettee irraa cuunfitu irraa xoxu sanitti nama arjummaan irraa xoxu yaa Usmaan kanaan beekama arjaa namaati arjummaan isaa abbaa bakriillee abbaan bakriillee arja nabiin kennallee arja aliyyilleen arja umarilleen arja arjummaan namiituu zabana kenna kana kadhaqqabden jirtu arjummaa Usmaan ibnu Affaan male Allahu akbar arjummaa Usmaan ibnu Affaan haga har'aa deemutti jirti ummata Muhammad keessa akkamitti dhiiro Usmaan agartanii gaafa san eela bite eela bishaanii ta ummanni muslimtoota irraa dhugu magaalaa Madiinaa keessatti lammata agartee ka timira hundee timiraa kana fuudhee sadaqata dhaabee diinaggee gaafas inni sadaqate san isaa haa deemtu jedhanii walitti qabanii uteelan bananii fi ammallee agartee firii ta'ee akkasitti deemaa jedhan biyya Madiinaa keessatti haga har'aa akkasitti jiraa jedhan zabana nuti keessa jirru kanallee ka Usmaan ibnu Affaaniif agartee waqfii Usmaan ibnu Affaan jedhanii agartee fuudhanii uteela bananii akkasitti firii namni irraa nyaatu jechuu diinaggeen isaa haga har'aa akkana deemu jirti jedhan rabbiin abbaa ofii fedhe akkana godhe akka ganaa barachuu teen nutti insha Allahu ta'ala haala isaatirra إنه رجل الذي تستحيي منه الملائكة الرحمن اسمع يوجدان نما ملائكة الرحمن الرسال فتويا نما ملائكة الرحمن الراقام فتو عثمان ابن عفان يوجد أيا أبلي وانكينا عثمان ابن عفان نما ملائكة الراقام فتو دوبا الله أكبر صحابة نبي كينا كان كيسهم أدات تجرى إنه رجل الذي جحش جيش العسرى inni isa agartee kurfeessee jeeshii usraadhaa jedhanii jeeshii cinqiidhaa ka jedhan ganaa baaba isaatti barachuu teenna bal'innaan jeeshii san geeggesse yaa Usmaan ibnu Affaan إنه رجل الذي اشترى بئر رؤمة ليشرب المسلمون من مائها إني قربا أغرتي إلى روما رابطية أكا أمني مسلم توتا إرادوكوف جج عثمان هجين إساء أغرتني كالكهمين أمغنا اتسينا إن شاء الله تعالى إنه رجل الذي بذل نفسه وماله وكل ما يملك لنصرة هذا الدين ولمواساة إخوانه المؤمنين أكنجان إني قربا أغرتني كا أرجو مججاد لبو إساتي في دينك إساتي اللين ديني ربي تي في غرغار سأبولي وان أغرتي إيمانا كمسلمة كيست اللي إنه صحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه إني صحاب دي تقود عثمان بن عفان جدا مسانية فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع سيرة هذا الصحابي الجليل كوتا جدي أغرتي لبوتين أغرتي راهسنا لبوتين قمتشيفنا لبوتين جريسنا سينا صحاب دي بريدا ورقاها كنان كوتا جدي دوب أبان كتابا رفنكا من هنا نبدأ أسر رأيك سينا عثمان بن عفان رضي الله عنه يرون إني دلته يومي يرون عثمان دلته يومي ولقد ولد عثمان بن عفان بعد عام الفيل ب6 أعوام أي إنه أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم ب6 أعوام وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل وأنجل عثمان بن عفان عام الفيل جدني كغاف أبرهان نمتجي ورا أغرتي حبشادا ناي موتي حبشا الرابك بؤي يمن بلچو غاف إني كأبا جبس جدي كأي ديمي أربع أغرتي جيشي إسا كيس أربي هدون كجرو أكستي كأبا ربي دينا يداني دفر ربي أغرتي إسان هلاكي تيران أبابيلا غافسا
دلت نبي كن عليه الصلاة والسلام آم الفيل جرانين آم جنة أربعة مالك جنة ور أربعة ديم ربين قاف سلاك كسيم مقا إدوبة زبن سن نبي كن زبن سن كيسة دلت يرو سن كيسة دلت أبان بكري أجرا وقال ما تريد دلت عثمان إمو أجرا وقاجها تريد دلت عثمان نبي كن نرى وقاجها تريد دلت ججو نبيين أغرتي أمري وقاجهان عثمان بن عفان جالا نبيين كن عليه الصلاة والسلام وقاجهان عثمان بن عفان جالا نبي محمد عليه الصلاة والسلام عثمان نمكناتي ونشأ عثمان نشأة طيبة مباركة فلقد تربى على مكارم الأخلاق فلم يسجد لسنم أبدا ولم يشرب الخمر في الجاهلية ولم يشارك شباب مكة في أي نوع من اللهو والمجون الذي كان منتشرا في ذلك الوقت عثمان بن عفان رضي الله عنه حال بريدا غاري رتي قدتيا تكا دغافين سيون زبنا جاهليوم ما داك امني دغاف سيود سن كيستي akkasuma duuba takkaa farshoon dhuyne zabana jaahiliyyummaadhaa ka ummanni farshoo dhugu san keessatti akkasuma duuba takkaa hin taphanne waan shabaabni makkaadhaa gaafa saniin keessatti taphatu hin taphanneya Usmaan ibnu Affaan tapha gaafa san warroonni agartee shabaabaa taphatu hin taphanne ijoollummaa isaatitti jechu rabbiin nama garii agartee ufumaa tolfatee uumata yaa obboleewwan kenna وما تلفتي أمتا ولم يقترف فاحشة قط ولم يظلم إنسانا قط تكا وان فكتا فاحشة وانا كزناتي وانا كنا فكتا كنا تكان دليني تكا إلمنا ما اللي هنزلهم نجرا إني كنا قرتني ربي سبحانه وتعالى أكنا الرت عثمان أومي عثمان نما كنا تجد ربي نسرها جالتوتي ولذا كان عثمان هو فتى قريش الأول فلقد كان شريف النسب في قومه عثمان دوبا كان أبجتش عثمان أقرتي دردر قريشي كدرات ملته أما اللي أنا قاري الرادلته والرئيسا والرئانا إسانا مقاري أكنا جران دوبا عثمان كريم الأخلاق غنيا كريما وكان أهل قريش يحبونه حبا جما فلقد كان معروفا بالصدقة بصدقه عفوا فلقد كان معروفا بصدقه وأمانته ووفائه دوبا حال غاري رتد قدته جدا أخلاق بريدا قبا أكسم دوبا ور قريشي برت إني كن جالتما أجال لقدا inni kun beekamaadha dhugaa dubbachuudhaan amaanaa tiisuudhaan baallama guutuudhaan kanaan beekamaa jedhan amaanaa guutuu ni galcha jechaadha waan namaa agartee ka amaanaa itti kennatan dhugaa dubbachuu akkasuma duuba baallama guutuu kanaan beekama namni gaafa amala akkanaa bareedaa kana qabaate ilma namaatiif rabbi biratti illee jaalatama isinii galee gaafa kana nama birattillee rabbi birattillee namni ni jaalatama gaafa haala bareedaa kana qabaate وكان قد تعلم القراءة والكتابة وانشغل بعد ذلك بالتجارة فكان معروفا بحسن الخلق ولين المعاملة والصدق والأمانة وكان من شدة حب قريش له كانت المرأة من قريش إذا أرادت أن تدائب طفلها تقول له أحبك والرحمن حب قريش لعثمان أكنا جت دوبة وانجدا إني كنا قرتني ودبسوا برته وبرست اللي برته إيغا سنكاچيلا برته بودا نقدي تشاغلوا إيغالي نقد إساء كيستي beekamaadha ta'e akhlaaqa gaarii waan qabuuf waan dhugaa dubbatuuf
waan amaanaa namaa galchuuf kanaan jaalala ummata qureeshiidha akka malee horate haga qureeshiin jaalattee dubartiin ilmoo qabdu cufti akka haati agartee ilmotti weeddistu dubartiin qureeshii cufti agartee ka Usmaani weeddifti jechu yeroo rabbi ilmoo kennee fi ilmoo guddiftu ilmoo isii yeroo tabsiiftu akkanatti ol fuutee agartee ilmoo isii yeroo tabsiiftu maqaa Usmaanin tabsiisaa turan jaalala Usmaan agartee ka ummata qureeshii keessatti horatirra maal jedhan uhibbuka warrahmaanu hubba qureeshin li Usmaan uhibbuka akkana jedhaniitiin agartee ijoollee isaanii tabsiisan uhibbuka warrahmaana hubba qureeshin li Usmaan akkana jedhan uhibbuka warrahmaan hubba qureeshin li Usmaan dubartiin akkana jechaa ijoollee isii guddifti duuba ajaa'iba duuba si jaaladha rahmaani kakadheeti jaalala qureeshin Usmaanin jaalattu jettiin haati agartee ilmoo isiitin ajaa'iba duuba ilmoo isiitin jaalala qureeshin Usmaanin jaalattu si jaaladha jedhaniin duuba ilmoo isaanii haala kana irratti guddisan jaalala agartee baniin warri qureeshii guutuun Usmaanii kennirra walii galaan Usmaan jaalatti qureeshiin gaafasan kanarraa kaka'e ilmoo namni guddifatu namni ilmoo qabu cufti yaa ilmoo kiyya si jaaladha akka qureeshiin Usmaan jaalattutti jedhanii akkasitti gaafasan ilmoo ofii guddisan jechuudha hagana guutuu beekame agartanii jaalala ummataa horachuudhaan akkatti jaalatama Usmaan bifa kanaan beekama yaa obboleewwan keenya kana duuba akhlaaqa bareedaa kana eenyuun namaa kenna rabbiin namaa kenna yaa obboleewwan haala bareedaa kana rabbii aalamaattu namaa kenna Usmaaniif rabbi kenne osoo islaamummaan hin dhufin duratti haala kana argate Usmaan ibnu Affaan osoo islaamummaan hin dhufin duratti haala kana argate Usmaan zamana jaahiliyyummaa keessatti waan akkanaa isaan jechaa turan nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam nama tokko agartee rabbii subhaanahu wa ta'aalaa yeroo jaalate samii keessatti agartee ka Jibriilitti himee nama kana an jaaladhuu jedhaan Jibriilillee achirraa gabbahee nama san rabbiin jaaladhaa jedhee samii keessatti lallaba malaa'ikaan guutuun akkasi jaalatti eega sanii jaalalli gara samiitti irraa gama dachiitti gabbu'a warri dachiillee guutuun akkasi jaalatan duuba Usmaan nama akkasitti jaalatamaa ture nama jaalala ummataa agartee akka malee horate duuba akka malee lubbuun banii aadam isatti hidhamtee turte jechuudha abbaa ofii fedheef rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waan akkasii kenna duuba Usmaan nama akkanaati jenne Usmaan nama akkanaati sababaa duuba agartee nagganni isaallee akka isaa guddatu isa godhe jaalalli ummanni agartee isaa horate kun sababaa agartee ka diinii kana babal'achuu nigdiin isaa babal'achuu guddachuu isaaf godhe duuba ummanni waytima agartanii dhugaa dubbachuu fi akkasuma agartee amaanaa namaa galchuu fi akhlaaqa bareedaa kana qabaachuu isaa argan nagganni isaa agartee ni heddummeetteef ni tirfooyteef jedhan maaliif jennaan namni cufti isarraa waa bitaa isatti waa kennataa fuulli banii aadam akka jirutti isatti garagale jaalala banii aadam waan horateef jecha haala kanaan agartee warra makkaa keessatti tujjaara ta'ee beekame duuba sababaa jaalala akkasii horachuu saniin tujjaara ta'ee argame tujjaara warra qureeshii gurguddaa isaanii ta'ee beekame isaan jidduutti namni isarraa malee waan biture namni eega si jaalate si dhiisee way nama birootirraa waa bita nama jaalaterraa waa bita ammallee nama kiyaanne nama dhugaa dubbatu nama amaanaa eegu namuu ka ijoollee ergatee waa bitatullee gama dukkaana isaa ergaa Usmaan bifa kanaan agartee ka in guddate duuba akka malee taajire duuba taajirran gurguddaa warra makkaa irraa beekame duuba taajirran gurguddaa warra makkaa irraa ta'ee beekame duuba rabbi isarraa haa jaalatu duuba islaamummaan isaa akkamitti argame Usmaan haala isaa dubbanne ka agartee zabana jaahiliyyummaa keessatti wanni haga ammaa irraa haasawutti jiru amma immootu islaamummaa isaati irraa haasofna yoo rabbiin aalamaa fedhe akkamitti islaamee waan jedhurra ولقد كان عثمان بن عفان رضي الله عنه تربطه
عثمان المافاني كن تأجي الربين إسرها حاجالته إسا كان في أبا بكري كولدتها هيتو تاتي مال صاحب مان akkasuma agartee abubakri siddiiq isaa kana ni jaalata islaamummaadhaan duratti jarri lamaan saahiba turan wal jaalatan kanaaf jecha waan wal jaalataniif jecha waan duraanuu wal beekaniif abubakri siddiiq illee haalli isaa bareedaadha haala nabii kennaa fakkaata salawaatu rabbi wasalaamu alayhi akkuma siin dura dubbannee dabarsine baaba dhugaa dubbatuu fi amaanaa keessatti illee akkanuma inni illee haala kanaan agartee dubbii kana waan walirraa beekaniif waan wal jaalataniif isa duratti abubakri siddiiqtu amanee jira achumaa abubakri siddiiq nabii kennan wal fakkaataa jenne waa cufa keessatti abubakri siddiiq gaafa saniin keessatti ka islaamummaa dirree baasuun ulfaata nama beekan ka wal amananitti malee waan himan yeroo san keessatti abubakri siddiiq usmaan ibnu affaan yaame duuba gama agartee diinititti jechuun usmaan duraanuu akkaataa ummanni isaanii itti jiraatu kana akka karaa hin ta'in argeetiin jira jibbee jira duuba sababaa namni ta'eef ذلك أنه حين بلغه في الجاهلية أن محمد بن عبد الله زوج ابنته رقية من ابن أمها أتبة بن أبي لهب ندم أشد الندم لأنه لم يسبق إليها ولم يحظ بخلقها الرفيع ونسبها الكريم فقد كانت من بيت عرف بمكارم الأخلاق فذهب عثمان إلى أهله محموما لأنه كان يتمنى أن يتزوج من رقية بنت محمد بن عبد الله الذي كان معروفا بين قومه بأنه صادق الأمين عثمان دوبا وان أجائب إسمودته سينام بكتنا كجيلتك البسا قرماتك يستي سنيرفا عثمان أكمل نبي كي نجالت زبن جاهلي يوم ما رأك يستي اتدالت شوفنا انت لنبي كي النار كي يافودو فدا وسو إني فودو ديمو osoo inni naman ergatin dubbiin haaroyni isatti dhufte suni maali muhammad ruqiyyaa utbaa ilma abbaa lahabiitii kenne ilma abbeeraa isaatiif kennee jira muhammad jechaa dhagahe duuba abii lahabni beeytan mujrima guddaa warra makka abbeeraa nabii kennaa ka nabii kenna dura dhaabbataa ture san ruqiyyaa gaafa duraa nabiin ilma nama saniitiif kenne utbaa jedhaniini duuba utbaa binu abii lahabiif kenne dubbii kana dhageennan usmaan akka malee aarii akka malee dallane akkamitti na durse utbaan jedhe itti dhagahamee isaa agartee ka akka malee yaaddawee yaadan guutame waan tokko ka hamileedhaan ati eegu jirtu yoo agartee kaa dhufanii si dura bayan sitti dhagahama duuba usmaanin akka malee itti dhagahame achirraa ka'ee gara manaa deebi'e usmaan yeroo deemee gara manaa deebi'u kana yaaddawaa haala ta'een mana isaaniitti gale duuba yeroo manatti galu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa wayii waafida haboo isaa su'udaa bintu kureyzi ka jedhaniin su'udaa bintu kureyzi ta jedhaniin haboo isaa duuba adaadaa isaa obboleettii haadhaa jechuu obboleettiin haadha isaa su'udaa bintu kureyzi jedhaniin su'udaa bintu kureyzi isii tana dhufee mana agartanii kaa warra usmaanii jira usmaan alaa usseenee jennaan ka yaadda'u kun ka achi goree ufirraa taa'e maal taate jetteeni duuba usmaanii kana ka adaadaadhaa haasoysiifte duuba itti himee anaa akkanatti agartee fuudhuu fedhu intala agartee ka muhammadi ilma abdallaahi isa dhugaa dubbachuu fi amaanaa agartee qabaachuudhaan warra makkaa keessatti beekamu ka akhlaaqa bareedaa kana isatti dhalachuu osoo an barbaadu intala isaa kunoo ilma abbeeraa isaatiif kenne jedhanii oduu san dhagahe kanaatu na yaachisee jedhee duuba itti hime duuba itti himnaan duuba intalli intala ajaa'ibaati
وكانت امرأة كبيرة في السن جدا آكلة إسين غافة سمن قدو قدتي دائمو آكلة قلبي قبدي قلبي نسي أكمله نما آكلة نما قلبي قبو ججو فأخذت تكلمه وتكشف عنه تلك الهموم ثم بشرته بظهور نبي يبطل إبادة الأصنام ويدعو الناس إلى إبادة الواحد الديان فبشرته بأنه سيكون من أتباع هذا النبي وأنه سيتزوج ابنته عجيب دوبا وان جتين انتل أجائباتي إسين كان من قدو رجلني أدادا إساتي نها سيسيفت إساكا يا عثمان إن دلنين آرين أن الأجهات جرى أجرت ربي سبحانه وتعالى أمتك أنا جاهلي يما كيسا باسو الأف نبيي وهي إرجع جتشار أجهات نينجرا ربي سبحانه وتعالى نبيي تكو إرجع جرى جتشار أجهات نينجرا كأمتا أجرت أجامك جبروا الرانا أكربي جبراني تدبسو كديني أدى كنمني كبتة فجأة كان الرادين تقط نما دبسو نبيي أكسي ربي إرجع آتي نما نبيي كان جل ديمو تاتا كننسي هوجرا نبي أكست أخلاق أبو غاري سنرا فوتا أتباع إساتاتي نما إسجل ديمو تاتي نبي سنرا فوتا هي الدوين جتين دوبا نما سنجل ديمتا إبلو اتنم نمو نبي كان اتنم إني كان مغاري نما أغرتي كادين كابو نما غاري بربادا نبيتي كناف أغرتي نبي تكو ربي سبحانه وتعالى إرقي أتباع نبي سني نما نبي سنجل ديمو تاتي انت لنبي سني فوتا أبشير جتين قمدي جتين أغرتي كنافو فينچنكني انت اللي محمد سيدبرو دافو فينچنكن جتين نما ربي نبي قد إنو ما يؤرقتا يتين دوبا عجائب فظل عثمان يفكر فيما قالته خالته ثم ذهب إلى صديقه وحبيبه أبو بكر الصديق وأخبره بما قالته خالته فقال له أبو بكر صدقت خالتك فيما أخبرتك وبشرتك به أجماك إيديمي أبو بكر الصديق بردك إني لك أبو بكر الصديق اتبرأ حبونتي أكنا نانجت جدي اتيمي أدادنتي أكنا نانجت برجدي أغرتيك هاسو إسين اتهاسو اتكان اتهمي وان جدين أدادن تنتي أغاسي انجت جدين دبي أغاسي همتي جدين نبيين أكسي إرقميت جرا جدين أبان بكري فلقد بؤس نبي صلى الله عليه وسلم برسالة السماء ليدعو الناس إلى ترك الأصنام إلى عبادة الرحمن جل وعلا وإنك يا عثمان رجل آكل لا يخفى الحق عليك وإنك تعلم أن قوما قد ضلوا يوما أن أبدوا تلك الأصنام التي لا تنفع ولا تضر والتي صنعوها بأيديهم من الهجارة فقال عثمان ومن هذا النبي يا أبا بكر دبين أست الأفو ديم تكونوا أبو بكر الصديق وأن جدين ربي سبحانه وتعالى نبي إرقو فين ديما هبون تلقا سنجته ودو غرا سميتي تقدبو سودان ربين إرقا تابوتا في أغرتي كوان إسان قبران براقلا إساني أغرتي بلسي ربي تقو تقبرا كجدو ربين إرقا أتنا ما آكلا يا عثمان دبين سرتين دوكتو أتني بيتا أكا أرمي كين نجلته أكا إسان دقا سيدا قبرو جران أكا موكا قبرو جران وان إسان اللين فيني وان إسان اللين درر وان هركا إساني تيم بوچاني تولچان أكا إسان قبرو تجران أرغو جرتا جرأ اتهم دوبا فقال عثمان ومن هذا النبي يا أبا بكر يو دبين أتجيت أسيت دبي إيقال دوبا إنو نبيين أتجتكني إنو نبيين إرقمي أتجتكو يا أبا بكر إنو أتي فدادان تيالي نتهمو ملي نبي جمكان أتي متنجرتني جرين دوبا أجما أغرتي فقال أبو بكر إنه محمد بن عبد الله إنه صادق الأمين إني محمد إلما عبد الله تي صلوات ربي وسلامه عليه إنه صادق الأمين إن أغرتي سلقا دبتات إكا أمنامات إسانية عجيب دبين أما ولد افتكاره فقال نعم فقال عثمان فهل لك أن تصاحبني إليه أتي قام إساء فوتي أغرتي أفدوك أنا صاحب سبتي قام إساء النديم الرد كجيلا سيب جرتي جدين دوب أغرتي كأبا بكريتي
qaata duruu muhammad jennaan akkasumatti onneen isaa liqimsitti nama duruu beeku ka dhugaa dubbatu ara rabbi rakki jiban jedharre islaama'uu malee dubbiin biraa agartee usmaanii wanni biraa keessa dirqeen jirutu faqaala na'am ومدينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآني قال أجب يا عثمان داعي الله فإني رسول الله إليكم خاصة وإلى خلق الله عامة ويتم أبان بكري فودي سبرا نجاه محمد وانا انجل جل صلوات ربي وسلامه عليه ويتم أرجع أواد يا ما الله في عثمان يا ما الله تفواد يا من الله إن وفما بان نبي عليه الصلاة والسلام أني رسول ربي تي أجرتك أجمع كيسنت كبارات جرى إلمنا ما ولي قالت اللي أجرتك النبي ربي تي ربي سنين إرجع قبل نرايد إندوب عثمان تردد تكمله ولي قد أجرتك جتشور أملت قال عثمان فوالله ما إن ملأت عيني منه وسمعت مقالته حتى استرحت له وصدقت رسالته ثم شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إني هكسنان جنان ويتم سوى أغرتيك إجتيان لا لي أغرتي ساكن أقول تدي إني أدبي سنان جدي جنان ويتم سن أغرتيك البنتي أنا كيبل تيجي أجمعتي أغرتيك ربي كي يلي تكوشوم سير رقابه محمد اللي قبل جساته في إرقام ربي تأو رقابه جد أجت إسلامي جتشو عثمان دوبا إسلام ما نساء أسيت وبات دوبا عثمان بن عفان رضي الله عنه ربي سرها جالته عثمان بن عفان إسلام ما نساء أكت إساء أرقمي سببان إسلامه إساتي في أكاتن إسلامه إساء أكنا سينا أكمت أغرتيك أنت لنبي كينا لما فوده غنا اتلوفنا أكمت رقيان إموتو ilma abbaa lahabii irraa rabbiin hambisee gama isaa deebisee ganaa itti dhufna darsii itti aanu nu ta'a inshaa Allahu ta'aalaa yoo rabbiin fedhe har'aaf immoo darsiin keenya asii hobba'aa sa'atiin darsii keenyaa sa'a kanatti jijjiiramee jira haga agartanii sa'a 9 irraa haga asriititti barannaa achi booda immootu kitaaba riyaadaa yoo rabbiin fedhe as gubbatti agartee barannaa kitaaba duraan baratamaa jiru haga tokko deemee immootu haa ta'u guddaadha qabattanii jirtanii asirratti isinii deemaa warri kitaaba riyaadaa qabdan warra afaan arabaa dubbisuu dandeettan kitaaba bitadhaa yoo qabaannellee bitadhaa yoo qabaattan kurfeeffadhaa warri biraa immootu agartee kitaabni riyaadaa kitaaba gorsaati akkanumatti gurraayyoo dhageeffattan faayidaa guddaa irraa argattanii wanni irraa argattan waan hedduu iimaana irraa qabsiifattanii inshaa Allahu ta'aalaa itti hirmaadhaa isiniin jedhaa har'aaf asit dhaabnaa immootu waan isiniin jechuu barbaadu guyyaa borii seenaa agartee Usmaanii kutaa tokkoffarraa eegalee haga kutaa 5titti qormaata isaa kutaa tokkorraa haga 5tti insha Allahu ta'aalaa itti kurfaaya kutaa tokkorraa haga 5 seenaan Umarii agartanii haga kutaa 20 waan deemeef jecha garri duraa sun guddaa agartee waan lolaa fi waan adda addaan qabu akkaataa dhaloota Umarii fi waan adda addaa agartee akkas akkaataa inni Makkaa keessatti turee fi hijiraa fi waan adda addaa qaba sana agartee imtihaana isaa jechaadhaan qopheessaa imtihaana isaatitti qophaa'a jechuu borirraa eegalee itti qophaa'a kutaa tokkorraa haga 5titti duuba kutaa tokkorraa haga 5 cirraallee kutaa 5 irraa haga 10 akka itti kurfooytan qormaan inni kennamaa achi booda eegasanii agartanii ka bakka jabaatu kutaa inni jabaatu kutama tokko fa'a goona qormaata isaa akkas irratti deemna akkasiiti insha Allahu ta'aalaa itti jajjabaadhaa isiniin jedhaa darsii keessan irraa agartanii boodan aanina qaceelatti itti kurfaaya kun yaadachiisa ka qaceelatti itti kurfaaya waliillee sheer godhaa nama isin jirrellee yaadachiisa warra darsii hordofan mara qormaanni akka jalan dabarre قرمان أكجل اندبر أكسدوا وجزاكم الله خيرا بارك الله فيكم